Ashima akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaawwan adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a immoo barnoota sirna gadaa kutaa sadaffaa boqonnaa torbaffaa barannoo shanaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Barannoo shanaffaa keenyaa dhadhaa kan jedhudha jechuudha. Dhadhaa kan jedhu keessatti Oromoon horii horsiisuudhaan kan inni beekamu. Horii irraa bu'aalee adda addaa yeroo argatu isaan keessaa inni tokko maalidha? Inni tokko dhadhaadha jechuudha. Dhadhaan aadaa Oromoo keessatti wantoota wayyuu ta'an yookiin immoo qulqulluu ta'an kan jedhamu tokko ta'ee wantoota adda addaa kan argisiisu yookiin kan hiika itti laatee inni itti fayyadamudha jechuudha. Sababni isaas gadaa keessatti dhadhaan eebbaaf, jiidhaaf, nageenyaaf, qabbanaaf, hormaataa fi kanneen kana fakkaatanii fi maal ta'a jechuudha itti fayyadamamaa jechuudha. Sababni isaa kennaa dhadhaa jechuun waan nama qabbaneessu kan namnis ta'e adurree sareen inni kan barbaaddu waa hundi nyaachuuf yookiin immoo argachuuf kan hawwu dhadhaadha jechuudha. Kanaaf Oromoonis immoo aadaa isaa keessatti isa baay'ee kabajuuf isa jaallatu tokkodha jechuudha. Sababni isaa immoo kan inni ittiin jiraatu jalqabaa kaasee iyyuu uummanni kuush yookiin dameen kuush horsiisee bulaa waan tureef jechuudha. Osoo jaarraawwan hedduudhaaf gita bittootaa jalatti kun jaarraa 16ffaa fi 14ffaa gidduutti osoo sirni gita bittaa dhufee cabsee horii isaa jalaa saamee gara deegaa yookiin immoo gara rakkina adda addaatti isaan galchanii fi akkasuma osoo hin qoqqoodamin dursee kan inni hojjetaa ture loon bakkaa bakkatti sochoosa kan ittiin jiraachaa ture keessaa tokkodha jechuudha. Kanaaf dhadhaa eebbaa yeroo eebbaa kan ittiin wal eebbisan tokko kan dibatanidha. Lammaffaa kan nyaatanidha. Kan wantoota nyaata adda addaatti dabalamee hojjetamudha jechuudha. Jiidha nageenyadha jedhama. Jiidhuudha yookiin immoo yeroo nagaan jiru jiidhatu jira, lallaafinatu jira jedhamee ilaalama jechuudha. Qabbanadha yookiin immoo yeroo aduun gubetti yoo dibatan nama qabbaneessa. Dhiirillee ta'ee gaafa muudaa yookiin immoo gaafa jilli gaggeeffamu namoonni muudama argatanillee dhadhaadhaan kan isaan muudaman jechuudha. Yookiin kan isaan dibatan jechuudha. Kanaaf kan isaan ta'an jechuudha. Hormaatadha kan jedhuufis yeroo shamarran da'an yookiin dubartoonni da'anillee kan dibamuu fi dhadhaadha jechuudha. Kanaaf dhadhaanis bifa kana fakkaataa jechuudha. Akkaataa gosa yookiin immoo bakkeetti yookiin lafaatti yeroo ilaallu dhadhaan kana fakkaataa jechuudha. Kan argaa jirru kana bakkiidhaan yeroo ibsamu kana fakkaataa jechuudha. Egaa dhadhaan eebbaaf muuda jalaa adda addaa gaggeessuu keessatti illee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo muudaa yookiin immoo yeroo eebbaa yookiin yeroo aangoo fudhatanillee kan dibatamu dhadhaatiinidha jechuudha. Akkuma aannan mijuudhaaf qophaa'u dhadhaan immoo eebbaa fi muudaaf dibatamaa jechuudha. Inni kan biraan immoo akkasuma yeroo kabaja ayyaana ateetee yookiin ayyaana dubartootaa wanneen jedhamu jechuudha. Dubartii fi dubartoota yookiin dubaraa kanneen jennu jechuudha. Shamaraa fi kan warreen heerumanii jiranii ayyaana isaanii irratti illee kan dibatamu jechuudha. Dubartii deessuu fi eebbisan illee ni gargaaramu jechuudha. Yeroo kana dubartoonni yeroo ayyaana ateetee yeroo dubartii deessee eebbisan illee dhadhaa dibaniitu eebbisu jechuudha. Sababni isaa jiidhadha, qabbanadha. Kanaaf kanaan ni muudama jechuudha. Inni kan biraan muudni sirnoota adda addaadhaan alatti immoo kan inni gaggeeffamu yookiin immoo kan inni raawwatu illee ni jira jechuudha. Muudamni kun sirni adda addaa dhadhaan alatti raawwatamu muudama gaafa laatan dhadhaan hin jiru taanaan namni tokko maaliin akka muuduun qabaatu jechuudha. Kanaaf dhadhaa dibaniitu muuduuni jechuudha. Muudama argachuu isaa kan inni beekamu dhadhaa dibateetudha jechuudha. Akkasuma qaalluu yookiin immoo dhadhaan kan dibuun yookiin immoo muuduun eebba ni raawwata jechuudha. Qaalluu kanneen nuti jennu hoogganaa jechuudha. Hoogganaa yookiin immoo ayyaantuu isa jennutu isa dibaa jechuudha. Oromoon gaa'ela ijoollee isaanii irratti illee maal godha jechuudha? Dhadhaa dibaa jechuudha. Dhadhaa mataa dibuun eebbisee maal godha? Fuusisaa yookiin immoo heerumsiisaa jechuudha. Dhiiratu fuudha yoo ta'e kan fuudhuuf dibeetu fuusisaanii kan heerumtu yoo ta'e illee dibee qabbaneesseetu heerumsiisaanii jechuudha. Kanaaf dhadhaan jaalalaaf qabbanaaf qabaachuun ni argisiisa jechuudha. Kana malees dhadhaan akkuma
akka mallattoo miidhaginaa fi qulqullinaa dubartootaattis ni fudhatama jechuudha. Sababni isaa akka isaan hin daalachoofne yookiin immoo fuulli isaanii namatti hawwachuu hin dinnee fi dhadhaadhaan dibatu jechuudha. Halkan dibataniitu guyyaa orraa ni miicu. Yeroo sana ni cululuqu yookiin immoo ni bareedu jechuudha. Miidhagina bifa isaanii illee ni laata jechuudha. Kanaaf Oromoo biratti dubartiin mataa dhadhaa dhabee mataan addaati jedhama jechuudha. Addaati jechuun hin daalachoofte yookiin immoo dubartiin dhadhaa hin dibatiin jirtu mataan ishee daalachaa yookiin fuulli ishee daalachaa. Kanaaf namatti hin miidhagdu, namatti hin hawwatamtu. Kanaaf dubartiin dhadhaa dibachuu danda'eetu ni beeka jechuudha. Inni kan biraan boqonnaa 8ffaa mijuu kan jedhudha. Mijuu jechuun immoo kan namni namaaf dursee qabatee namaaf dhiyaatu yookiin immoo kennaa jalqaba namoonni keessummaadhaaf qopheessan mijuu jedhama. Sirna gadaa keessatti immoo akkaataa sirni gadaa barsiisu keessatti mijuu jechuun waan dhangala'aa Oromoon jilaaf qopheeffatu jechuudha. Waan dhangala'aa Oromoon jilaaf qopheeffatu gaafa jennu kanneen akka aannanii, bookaa, damma fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen maal aannan, buqurii yookiin immoo kan geeshoo hin qabne, bookaa fi kanneen kana fakkaatan kan dammarraa qophaa'e jechuudha. Kana qopheeffateetu namaaf simataa jechuudha. Inni kun mijuu jedhama. Yookiin keessummaadhaaf kan dursee dhiyaatu mijuu jedhama. Qammasiisaniitu dursa eega buusaniifi nyaanni dhiyaataafi jechuudha. Kanneen biraa immoo keessatti Oromoon waan guutuu ta'e waan jaallatu yeroo hunda maal godhaa? Mijuun meeshaa ittiin dhugaaniitti guutamee dhiyaata jechuudha. Mijuun kunis immoo keessummaadhaaf hir'atee inni dhiyaatu jechuudha. Guutameetu dhiyaataafi jechuudha. Mijuun keessummaan gaafa nama bira dhufu guutamee itti dhiyaataa fi guutamee jechuun hin hanqatu jechuudha. Mijuu fakkeenyaaf haati siinqee mallattoo isheen baattee jirtu kana keessatti qabee fi elellaanaaf kan faayamte yookiin caaccuudhaan kan faayamtee jirtu kana keessatti yookiin dhaabbasaa ta'uu danda'a yookiin buruqsaa ta'uu danda'a yookiin buqurii yookiin aannan qabatteetu dhiyaachaa jirti jechuudha. Kanaaf waan sanatti gaafa namaaf dhiyeessu hir'isee hin dhiyeessu jechuudha. Guutuu ta'eetu namaaf dhiyaachuu qaba jechuudha. Sababni isaa immoo hir'uun rakkinoota adda addaa qabaata waan ta'eef guutuun garuu wal amanuudha, waliif ta'uudha, wal jaallachuudha. Wanti kamiyyuu guutuudhaan yoo ta'e ni bareeda waan amanamuu fi kanaan biraa jechuudha. Mijuun yeroo baallii yookiin mallattoo aangoo, cidhaa, gadaa, fuudhaa fi heerumaaf ayyaana adda addaa irratti illee maal ta'a ni dhiyaata jechuudha. Mijuu jechuun yeroo keessummoonni namatti dhufan waan dursee qophaa'uu fi booka yookiin dammarraa waan qophaa'e buqurii faarsoo yookiin kan geeshoo hin qabnee fi kan nama macheessu hin dandeenye kan qophaa'u namaaf dhiyeessu jechuudha. Mijuun yeroo dubara cidhaa kaadhimachuuf yeroo durba kaadhimachuuf yookiin kadhaa dubaraa deemanillee maal godhu dhiyaatee uunamaa jechuudha. Yeroo durba intala keessan nuuf kennaa yookiin immoo mucaa keenyaaf yookiin mucaa kabaloo nuuf kennaa jedhanillee jalqaba mijuutu dhiyaataaf jechuudha. Dabalataanis yeroo ateetee dhawa dhibaayuu yookiin immoo yeroo galateeffannaa dhumaa yookiin xumuraa keessaa bahuuf jedhan yeroo sanallee dhugaatiiwwan kana dhangala'oowwan kana qabatanii dhiyaatu jechuudha. Mijuun maalidhaa? Wayyuudha yookiin qulqulluudha. Dubartiin mijuu qabattee maal taati? Deemtu aadaa Oromoo keessatti ulfinaa fi kabaja ni qabaatti jechuudha. Sababni isaa immoo harki ishee duwwaa miti waan ta'eef harki ishee guutuudha. Harki ishee waan barbaachisaa ta'e waan nama gammachiisu baatee jira jedhamee waan yaadamuu fi kanaaf kabajamtuudha jedhameetu ilaalamaa jechuudha. Kanaaf mijuun kabajaaf, jaalalaaf, araaraaf, heerumaaf, taateeteef, dhibaayyuudhaaf kan dhiyaatudha jechuudha. Kanaaf mijuun yeroo sana keessatti kan dhiyaatu yeroo ta'u, mijuun nageenya, araara, quufa, gabbinaa fi hormaata illee agarsiisa jechuudha. Mijuun gaafa nagaa, gaafa gammachuu, gaafa araara wantoota jaallatamoo wantoota dhugaatii hawaasni hundi qabu kanatu qabatamee fi dhiyaatamaa jechuudha. Kanaaf kabaja, jaalala, araaraaf jedhameetu ni beekamaa jechuudha. Mijuun nageenyaafidha, araaraafidha, quufa, gabbinaaf, hormaataaf agarsiisa. Nageenyaaf walitti dhufeenyi gaariin isaan jidduu akka maal ta'uuf jiraatu mijuu wal hunachiisu jechuudha. Lafatti dhibaasu yookiin immoo irraa qicuun waaqa isaa kadhataa jechuudha. Gosa jidduutti immoo dallansuu fi walitti bu'iinsi yoo uumame maal ta'a? Mijuu hunachiisu jechuudha. Mijuu hunachiisuudhaan araara buusu jechuudha. Kanaaf yeroo sana nagaa jaalaladhaa walii dhiifneerra, waliif araaramneerra jedhaniitu hunatanii wal hunachiisu jechuudha. Yeroo sana dhiifamni gidduu isaaniitti bu'eera jechuudha. Gadaa keessatti mijuun hormaata ni argisiisa. Oromoon namoota uumamaan ilmoo godhachuu hin dandeenye mijuu facaasuu fi hunachiisuun akka ilmoo argatullee waaqa kadhataa fi
Mijuu kana yookiin immoo waan dhangala'oo, waan nama qabbaneessu, waan namni hundi jaallatu, waan namni hundi daawwatu kana qammasiiseetu kadhannaa taasisaaf jechuudha. Walitti baay'atee yeroo kadhatuu fi nama dhala dhabee turellee akka inni dhala argatu ni taasisa jechuudha. Mijuun tokkummaaf waliin jireenyaa illee ni argisiisa. Gaafa ayyaanaa, gaafa cidhaa walitti dhufeenya hawaasaa kan inni ittiin cimu dhugaatiin kun yookiin mijuun kun yoo mana jiraatedha jechuudha. Mallattoo araaraati jedhamee fudhatama. Araarri bakka bu'etti sagantaan kamiyyuu yoo qophaa'e mijuu kanatu qophaa'uu fi dhiyaataaf jechuudha. Kanaan mijuun kan araaraa, kan jaalalaa, kan nagaa ta'uutiin kan inni agarsiisudha jechuudha. Kanaaf sirnoota kana keessatti mijuun kan araaraa, kan jaalalaa, kan tokkummaa fi kan nagaa gammachuu ta'edudha jechuudha. Inni dhumaa Gilgaaladha jechuudha. Mijuun maal fa'aa agarsiisa? Mijuun jaalala, tokkummaa, araara, eebba fi ayyaanota ajeetee irratti yookiin waliif amanamuu, jaalalaaf kabaja ni argisiisa. Oromoon namoota mijuu hunachiisuun yookiin annamsiisuun walitti araarsa. Deebiin kanaallee dhugaadha. Ni hunachiisa dhugaadha. Akkasumallee akka duudhaa Oromootti mijuun dhimmoota akkamiif dhiyaata? Dhimmoota kaadhimannaaf ni dhiyaata. Namoota ijoollee dhabaniif ni dhiyaata. Araaraaf ni dhiyaata. Nagaaf ni dhiyaata. Tokkummaaf ni dhiyaata. Guyyaa ateeteen gaggeeffamu, guyyaa eebbi jiru, guyyaa ijoollee nama dhala dhabee kadhatamuuf ni dhiyaata jechuudha. Kanaaf ateeteen mijuun kanaaf guyyoota hundisaatti jechuudha. Kanaaf egaa deebiin keenya ateetee bulfachuuf ni ta'a. Yeroo dhibaayuuf ni ta'a. Nama dhala dhabeef ni ta'a. Deebiin keenya hundi isaaniiyyuu maalidha jechuudha? Guutuudha jechuudha. Hundi isaaniiyyuu ni ta'u jechuudha. Kanaatiif inni kana hundaafiyyuu kana maleeyyuu kanneen biroofiyyuu ni taasisa jechuudha. Kanaaf sirnoota kana keessatti kabajaaf, jaalalaa fi tokkummaadhaaf kan inni isa fayyadu ta'etu isa gargaara jechuudha. Warreen hundi isaaniiyyuu deebii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf deebiin akka kitaaba kanarratti gahaadha jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha. Mijuu fi galaa kanneen jennu keessatti kan ilaalle jechuudha. Mijuu fi warreen kun warreen jalqabaa fi warreen barbaachisoo ta'anidha jechuudha. Yoo ibsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.